Afata diizaanii garaagaraa carqii bifa adda addaatiin isinii qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa kaniin tokko tokkoon isinitti agarsiisu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah an nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa waan isaan beeku yedduu kana viidiyoon dafee naa bu'aan jiru. Wallaahi viidiyoo guyyaa 3 fa'itu karaa jira. Waan isaan wallaalee innis immoo anis calliseetu man irratti walirratti poostota. Innis immoo daawulood jedhee gadi bu'u qilleensarraan oolu. Karaadhuma taa'ee naanna'aa waan isaan beekne kunillee yoom akka isin bira qaqqabu hin beeku. Egaa tarii hundi isaa al tokko isin qaqqabuu danda'a yookiin daqiiqaa muraasa wal dursee isin bira dhufuu danda'a. Ani hin beeku waan isaan wallaalee hin dideen turkiin illee jira. Daawulood ta'uu dideen isiniin jedha. Innaa akkuma argitan nukaa maashaallah carqii kafeeti kunneen kan inni isinitti agarsiisaa jiru. Bifa baay'ee tokko babbareedaa ta'ee egaa namoonni qiyyaariidhaaf barbaadanii carqii arabiyaa majlisii yeroo hundaaf godhatanii isa kana immoo kafeen kun isa dhugaa dubbachuuf yaan dhugaadhuma jiruun isinitti himaa. Jarri akkanaa bira qarraqanu jarri akkas biliclicii carqii zamanaawwiin kun ni gadhiisa jechuun hanguma namni fayyadamuun hanguma miiccamaa dhufuuni ni luqqaa jechuudha. Kana beektanii tamantanii bitachuu hodhachuu qabdu jechuudha namoonni carqiiwwan kanneen faashinii kana barbaadan. Maaliif yeroodhaaf an dhugaadhuma jiruun isinitti hima. Gurgurachuu jedhee ammalaa carqii kafee kanarraa carqii arabiyaa majlisiirra carqii kafee kana keessaa faayidaan argama. Wallaahi ala hojiin hojjetamu jechuudha faayidaan isa kana keessaa argama. Namni uffata namni hodhe kana gurguroo isa kana faashiniidha isa kana zamanaawwiidha jedhee subhaanallah giddiidhaan namatti hidhu jechuudha. Yaada nama jijjiirsisanii. Innaa tokko ifee maallaan jedhee an hojii dhabeen carqii arabiyaa majlisii hojjedha nan jedhee in jedheen boo inni faashiniin isaas darbeera xiqimiinsa kana keessaa caalaa ani yooma namni carqii arabiyaa majlisii natti fidate iyyuu yaada qayyarsiiseen kafayeetti jijjiirsisan nan jedhe akkam gooteen jedheen. Lakkii kun faashiniin isaas darbeera maal jedhee tawwakkabeen yaada qayyarsiisan nan jedhe. Naa faayidaa ofiif jedhanii wallaahi waan namaan tane gochuun gaarii miti. Anaafi namoonni tokko tokko yeroo dhugaan itti himamu hin jaallatanu. Isa faashinii isa zamanaawwii dhiistee isa durii nutti himtaa fa'i kan jedhu jira jechuudha. Dhugaadha namni waan tokko beekee itti amanee inni bitatuu fi utuu hin beekiin wanti kun gaariidha jedhee namni gurguru sunillee gaariidha jedheenii bitate kee inni booda gaabbu tokko miti. Dhugaadhuma jiruun isinitti himaa. Jarri hamma isinitti agarsiisu kun jechuudha kafee isa noormaalii wayyayyuu jechuudha. Isa bilicii waan akkanaa hin qabne wayyayyuu jara akkanaarra. Jarri kun yaa'u haa ta'uu eeyyeen namoonni akkuma isinitti hime akkuma nama jedhee yeroodhaa fi yeroo tokko qiyyaarii yeroo keessummaan dhufutti yeroo dhuma piroogiraamii wayii yeroo tokko yeroo sayyuu yeroo hunda hin miiccamne yoo ta'e malee akkuma adada miiccamaa dhufuuni luqqaa dhufa jechuudha irraa. Utuma miiccameen utuma achitti iyyuutti fayyadamamoo irraa luqqaa dhufa bilicliciinsaa jechuudha. Kana jala murtanii beekuu qabdu. Malee an diizaanii faashinii maal na bira dhibeetii miti. Irra guddaan hordoftoonni koo jechuudha. Carqii arabiyaa majlisii wama cimaa wama yeroo dheeraa itti fayyadamamuu danda'u wayya jettanii tizaaziidhaan jechuudha. Baay'inaan kan hin hojjedhu egaa namoonni na bira dhufus kana jechuudha kan jarri barbaadanu carqii arabiyaa majlisiiti. Kanaaf yeroo hunda carqii arabiyaa majlisii hojjedhee gadhiisa malee kun dhibeetii miti. Kun bifa barbaadaniin diizaanii barbaadaniin waan of biraa qabdanullee akka barbaadanitti ergachuu dandeessu. Sanumayyuu akkaataa isaa baratanii laamma kafee jarriin kana wayya. Kafee jarri kun ilaa jaraammaati. Isiin amma fayroozii qabdummoo kafee firigirigii yookiin lumuuxxiin suni kafee jara duraaniiti. Homaan jedhan jarri bareedaadha. Haa ta'u amma cimina amma carqii arabiyaa majlisii gahuu dhiisusi hin bareedaa. Haa ta'u isa jara kanaarra isa sana wayya. Jarri kanas immoo
Egaa qiyyaarii wal biratti yeroo tokko afachuudha. Jechuun hammuma ta'e wayii bareedee naa taa'ee sana boodaa baduu namoonni jedhee immoo bitatus jira. Akkas jettanii of amansiistaniis immoo bitachuu dandeessu. Yoommoo barbaaddanii qiyyaarii Turkii Arabiyaa Majlisii yeroo hundaafamee taa'ee kafee kana immoo qiyyaarii yeroo tokko bareeduma bareeda. Mana ibsaa mana keessaa baay'ee bareeda. Kanaaf qiyyaarii wal bukkeetti hodhisiifachuu dandeessu jechuudha. Maaliif dabalaa dhufaara. Amma Turkii Arabiyaa Majlisiif Turkii kafeen duraan gatiinii garaagarummaa qaba kafeetu guddiidha. Amma garuu wal qixxateera. Inni nu badeera Turkii Arabiyaa Majlisii immoo alala ciruma hin jiru jechuudha. Turkiiwwan kanneen akkanaa malee hin jiru. Addis Ababaas hin jiru jedhamaara. Jimmaan immoo erga galuu dhiisee ture Arafaa dura hin galle jechuudha. Akkasiin kanan duraan of biraa qabu ture kanan isinii gadhiisaa ture. Innaa akkasii kaa hordoftoota koo inshaallah yeroo inni baay'inaan seene Turkii Arabiyaa Majlisii namoonni eegaa jirtan jirtu galeera hidheetan kanin asuma yuutuubii irratti isin beeksisu ta'a. Hangasittuu namoonni 412 barbaaddanii fi carqiin bifti tokko wahii immoo bifti 3 wahii immoo jira. Amma barbaaddaniin ajajachuu dandeessu. Keessaan na dubbisaati inshaallah. Bifa sana isinii ergeennaan filattanii ajajachuu dandeessu. 412 immoo jira hangi ta'e wahii hodhamaa dhumti qophaahan jechuudha. Sufraaf qircaatii wajjin jijjiraa hanga dhufutti kanuma bitachuu dandeessu jechuudha. Namoonni barbaaddanii bifa babbareedaadhaan illee kanneen akka viidiyoo gadhiisaa ture hedduu kana jechuudha. Namoonni kafee barbaaddanis immoo bifa barbaaddaniin diizaanii barbaaddaniin waan of biraa qabdan yoo ta'es waan asirraa iskiriinshuut gootanii erguu yoo ta'es haala gaariin ispoonjii tokkoffaan kan hodhamee ispoonjii gala jechuudha. Kafeen kun keessoo ispoonjii galee hodhamaa duddubbinsa akkuma argitanuu maanchiniidha. Kanneen shaamaa godhan jiru. Maanchiniin kun illee sadarkaa qabaa. Kanaaf waan bittanuuf waan maal jettanuun dursa waan isaa beekuu qabdu malee callumedhamee gatiin qofti waliin madaalamu. Namni gatii akka hojii ofiitti gurgurata jechuudha. Waa qodaa ofii akka hojii ofiitti gurgurata. Akkasii inshaallah kan qodaa gaarii hojjetee bicuu argadheen gurgureedhus jira. Kan immoo qodaa waluma keessa makee faayidaa danuu argatee calliseetuma gizeedhaaf gurgurachuu jedhu jira. Egaa namni akkuma biftisaa addaa hojiinsaas addaa. Mircaan abbaa bitatu sanaa akkasii inshaallah hordoftoota koo hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi